Roozaa miskiinatiyya baga rabbiin nagaan si baase nagaan si baasu keeti uummanni wanni itti gammadu hordoftoonni kee ta'e uummanni Oromoo hundisaa maatii kee ta'e nagayaan ba'u keeti habiibtiitiyya bakki ati garaa itti na nyaatti jechuudha. Maasiiti Roozaayyitiyya hin dogongorini anaa hojjettu taatetiniin akkanatti shaayibeetii namaa keessa hojjettu kana viidiyoo waraabdee ganna lakkistaa kan jettisan jechuudha. Saadaan hundumti keenna hojjettudha habiibtiitiyya ganama rabbiin gaafa nu uume hojjennee haa nyaannuuf. Hojiin qaanii hin qabu. Nutillee warri biyya namaa jiru biyyaa baane jechuudha. Waanuma kana caalaa nama intini jedhu hojjetaa jirra malee waa biraatii miti jechuudha habiibtiitiyya. Fayyaadha waannaan nullee kuna uffata namaa miiccinee shinti beetii namaa miiccinee namaaf ajajamne daa'ima xiqqoof ajajamne warri biyyaa ba'es warri biyya namaa jirus hunduma keenna rabbiin ganama gaafa nu uume bara hojjennee akka nyaannuuf sochoonee akka nyaannuuf sitti dhagaamin hojjechuu fayyaa taate waan barbaaddee hojjet inshaallah kararra teettee leestiroo xarayd hojii jechuun ni'ima rabbiiti jechuudha. Maaliif yoo hojjetan barakaa qaba jechuudha namni yoo hojjete. Alharka fi barakaa ka jedhamu san jechuudha. Nama socho'etu barakaa qaba jechuudha. Rabbiin gaafa harkaa luka nu uumeetiin hin jedhe haa itti hojjennee nyaannuuf jechuudha. Habiibtiitiyya borummoo hojii kana caalu ofii keetiiyyuu qaxartee jiraachuu dandeetta jechuudha. Hojjechuu dandeetta jechuudha. Gaafa rabbiin rizqii sitti bane jechuudha. Rabbiin kun immoo waa sababa godhee akka rizqii sitti banu beektu jechuudha. Waannaan fayyaadha wallahi hojii hojjettu keessatti ittiin qaanfatin homaa wanni itti qaanfattu hin jiru. Nullee warri silaalaa jiru warri biyya namaa jiru jechuudha. Shinti beetima namaa dhiinee uffatuma namaa miiccinee uffatuma dubartootaa miiccinee tiniin ka argataa jirru jechuun maallaqa warri si daawwatu jechuun nutillee obboleeyyan kee waa mana mangistii wambarii irra taa'ee tiniin si daawwataa jira uummanni kee. Shinti beetii namaa xaragee mana namaa xaragee ala namaa xaragee namaaf ergamee hojjetaa jira jechuudha arrabsamee hin beeyta kan. Kanaaf sitti dhagaamine warri silaalaa jiru warruma akka keetii jechuudha. Sarraatanyama akka keetiiti nullee jechuudha warri silaalaa jiru obboleeyyan keellee nullee sarraatanyama akka keetiiti siin jedha. Sarraatanyummaa keenyatti hin qaanfannu siin jedha habiibtiitiyyaa wanni itti si qaanfachiisu hin jiru hojii kee kana jechuudha. Wanni itti qaanfattu maannaa jedha hordoftoonni kiyya kaleessa bakka sanin arganii hadha bakka kanatti arganii jettee wannummaa si qaanfachiisu takka hin jiru jechuudha. Wanti kamiyyuu qadara rabbiiti jechuudha habiibtiitiyya. Kanaaf ittiin booni malee hojii kee waan sirra ga'e hundaa wallaahi alhamdulillah jedhe. Rabbiin nama jaalatu fattana jedhan. Fatana heddus dabarsaa yoo jiraat rabbiin nama jaalatu fattana jedhan. Rabbiin waan na jaalatuuf na fattana jedhi uf jajjabeessi. Miira keessaa bahinsiin jedha habiibtiitiyya hordoftoonni kee baay'ee si jaalatu. Baay'ee akkati nagayaan fuula isaanii afutti as baatu hawwu. Siin jedha habiibtiitiyya hojii ati hojjettu kanaas si salphachiisu odoon taane nuti kamaalii hojii kanaas si salphachiifne. Nullee hojii makana hojjetaa jirra jechuudha. Hojii makana hojjetaa jirra jechuudha. Manuma namaa hojjetaa jirra jechuudha. Ka biyya keessaas ka biyya ambaa bees namuu jala qaxaramee hojjetaami. Kanaaf habiibtiitiyya namuu haguma wal caaluu wal qaxaratee hojjeta malee namuu taa'ee tiniini miti ka maallaqni itti dhufu. Mangistiifis ka qaxarame hojjetaa ta'eetumaan. Hojjetaa jechuun nama waa dalagee nyaatu jechuudha bakka kanuma hiika biraa hin qabu. Kun sitti hin dhagaamin ijoolleen maannaa jedhan jettee habiibtiitiyya waa tokkoon siin jedhu hin jiru nam tokkoon siin jedha. Kanaaf waan ati nagaan ba'uudha. Haadhaaf abbaa kiyyaan isaan argaa isaaniitu hin fedhu keessatti abbaa kiyya argaa isaan fedhu jettee yaa kun dhimma dhuunfaati waan isi irra gahe hin beekamu. Akkuma beekamu Roozaan kaleessa nama gaa'ila ijaarratee jiru yookaan waa'ee gaa'ilaa san keessatti yeroo jalqabaa yookaan abbaan isiillee warri kun warra gaarii jedhanii yookaan hiree isii kana fa'aa aaruu dandeetti yookaan warra soddaati jedhanii yookaan waan isiin isaanitti himatte wayii isaan yookaan obsi jedhanii kana isiin cinqamte waan keessa miira galteetiin isaanitti mufachuu dandeetti waan ta'eef. Kanaaf Roozaallee haguma miira keessa jirtu malee haadhaaf abbaa kee akka baay'ee jaalattu akka baay'ee kabajju namni si caalaa jaalatu namni si caalaa haadha abbaa ofii kabaju hin jira jedhee yaadu. Maaliif jennaa yeroo jalqaba carraan Ameerikaatu isii dhufe jechuudha.
abbaan isiitu kaa dubbatanii jiran carraan dhufeefi jennaan hireenis dhufteefi bultii ijaaradhu deemu irra jennee nullee hambisne jedhanii akkuma argitan kaa haadha isii gaafa viidiyoo raabdina biraa hin deemtu ana eenyuun na dhiistee deemta jedhanii sababa kanaaf jaalala maatii isii irraa kaka'e haftee jechuudha gaafa san haftee waan maatiin isii jedhan dhageettee bultis ijaarattee jirti jechuudha. Namuu jechuudha hireen qooda rabbiiti. Hireen qooda rabbiiti. Hundumti keessan hundumti keenna waan nu mudatu hin beeknuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wallaahi du'aayii godhaafin isiniin jedha obboleetti teenya tana rabbiin waan isii dhibe waan isii cinqe kana isii haa furu jedhaati du'aayii godhaafi wallaahi hundumti keessan dhugaa baay'ee garana nyaatte wallaahi. Akkasii obboleeyyan kiyya